gaafa reeffa argassana braasleetii sana yoo achitti argatanu mabraatuun gaafa si dubbisu sana waa'ee braasleetii sittiin kaasne waa'ee ragaalee biraa kan achitti argamanii hoo dhugaa dubbachuuf gaashii harka isaanii irratti ragaan homtuu hin jiru namtichi akkan sirratti ragaa ba'u haala salphaan na amansiisuuf yaalee ture wanta hundayyuu abbaa keetti akka itti himtuu shakkiin qabu kanaafuu akkan tasgabboofne barbaaditani lamaanuu akkan tasgabboofne tole anarraa maal barbaadda ittuma jabaadhu maqaas xotoo kaasuu hin dhaabin gaafiiwwan ciccimoo isa gaafadhu akkatti si dhaggeeffatuu fi akkatti siif deebisu sirritti ilaali gara sammuu isaa keessatti galuuf yaali wanti si addeesse waan jiru fakkaata rakkiniin irra jiru too beektuu deebistee na gaafatta maaliif na barbaadde maallaqichi yoon argadhe sifan bilbilan jedhe bar naa galaa maallaqa argadheeraa bar garuu maallaqin argadhe ga'aa miti kanaafuu moo murteessee maal carraa kun yaal kanan qabuun qabsisee yaal oggaa yaadu waan immoo unatti fakkaata yoommoo rakkinni kiyya naaf hiikamu yoommoo amee rakkinni kootti fufa karaa lamaa yeroo yaadu garuu kun gaarii natti fakkaata jalqabayyuu sin jedheen ture bar kanaafuu deemnu eessa